Ashama harkifuni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti naqa qabu jechaa nu naga jira rabbii galannaa gu kun gadaatu bilaa akkuma beekame gadaatu birraa odeeffannoo waa waqtoo tokko fi social media irratti ijoo dubbii ta'an fillee simbiraan ga'uudhaan kan beekamu haddas odeeffannoowwan fi suuraa akkasumas wantoota ijoo social media torbee kanaa ta'an fillee simbiraan ga'uudhaaf dhufneerra horoonni maatii taatan baqardii bilaan gara chaanela kennaa dhuftan jecha horoonni haaraa ta'e yoo jiraatan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalamaa isin jenna video kanaaf wadiqaate like demishan galchu qabanna waronni haaraa dhuftanis like gochuudha eegala videoon kun akka isin mijatu waan beenuuf namoota hedduu bira akka ga'uuf like gochuudha eegala isin jenna nu faana tura. video kenna jalqabaa hadda ijoo social media ta'uudhaan namoota kuma dhibbaa lakkaaman post gochuudhaan kan sadarkaa jalqabaa irratti argamu waa'ee suuraa Jawaar miidiyaa Ubuntu irratti interview dhiyeessuu isaati. Interviewin Jawaar dhiyeesse kun yoom akka dhiifamuu fi namoonni hedduun amariitidha eegu jiru jechuudha. Waa'een kun maalidha mee video kaalle laalloo deemnaa san dura garuu Ubuntu miidiyaa maal akka ta'e mee hanga tokko jaalaallu. Ubuntu TV jechuun TV satellite laan darbu osoo hin taane channel yookiin online kallattii YouTube tiin qofa darba malee hanga ammaatti channel yookiin satellite mataa ofii danda'ee TV laan yookiin televiziyoon darbuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu kallattii isin hordoftanii namoonni hedduun Jawaar dhufiinsa isaa TV irra kan barbaadu jira. TV irra osoo hin taane YouTube qofa irraa yookiin kallattii online ta'e qofaan darbaa jechuudha. Namoota kuma dhibbaa lakkaaman suuraan Jawaar kun post ta'u jira. Nuti suuraa osoo hin taane video muraasa isaanii irraa arganne tokko isin biraan ga'uudhaaf qabannee dhufneerra. Videoon sun guutuun isaa kamisa galgala sa'a tokko gadhiifama waan ta'eef akka hordoftan jenna. Hanga sitti garuu miidichi maal akka ta'e laallee walitti adeemnu nu wajji tura. ከገዢው ፓርቲ ጋር መስራት ጀምሯል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝቷል የተፈታውም ለዚህ ነው አሁንም እየሰራ ያለው የመንግስትን ስራ ነው የሚሉ አሉባልታዎች አሉና እዚህ ውስጥ አልተጋበዝኩም ቀርቻለሁ ተከድቻለሁ ለበቀለ በጣም ህይወቱ አደጋ ላይ ደርሶ ነበር ወደ ፓርቲ የመግባት አላማስ ምን ነበር እንደው ይጸጽታልስ ወይ ነፃነት ተገደበ ብለህ ታስባለህ በማለቴ እነዛ ነገሮች ተከስተው በማየቴ በጣም ነው ማዝነው ባላልኳቸው ምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እናንተ ሰዎች ሆናችሁ ብዙ ተቀይሯል በሰሜን ኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት ነበር አሁን ደግሞ እሱ ትንሽ ጋብ ሲል ኦሮሚያ ላይም ጦርነት አለ አማራ ክልል ላይም ሰሞኑን ብዙ ችግሮች አሉና የኤርትራ ሚና ምንድነው የኤርትራ ቦታ የቱ ጋር ነው ያለው we really have to be very careful already ብዙ አጎራባችን ሆኖ የሩቅ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ገብቷል ኬንያም ላይ አይተናል በቅርቡ ስለ የጉዞ ዓላማ ምን ነበር ማንና አገኘ ሚለው እንዳለ ሆኖ በምን ፓስፖርት ነው የሄድከው ጃዋር ኢትዮጵያ ይሆን እንዴ አንደኛ ከልጅነቴ ጀምሮ ሌላም ሆኖኛ ዲች kana fakkaatu namoonni hedduun dhufaati interview Jawaar Mohammed kana akka sirbi tokko guuga dhifam uummanni muddamsuudhaan yookiin ariitira eegu jiru akkasumas social media irratti keessumaanu kallattii Facebook irratti suuraan kun hedduu namoota hedduun share ta'u jira dhufaati isaa nutis gammachuudhaan yookiin ariitiidhaan kadheennu ta'a videoon ken inni lammata akkuma beekamu dheenye kana guma award yookiin badhaasni artistoota Itoophiyaa akka guutuu biyyatti badhaafamu tokko tureera guma award irratti waa'ee Mansur Jamal Saron Ayyalee fi artistoonni biraa outfit yookiin guyyaa sanitti wantoota uffatanii fi dibatan irratti maallaqa baasan yoo himan hedduu kan nama ajaa'ibuudha Mansur Jamal outfit inni guyyaa sanitti baase miiliyoona 2 ol jedhamu jira Saron Ayyalee meekaapiiwwan fi kosmootiksii guyyaa san fayyadamte akkasumas uffata guyyaa uffatte wal qabaan isaa gatii inni baase birrii 200 lakkaa'ametti isheen takka mootu 10,000 baaseera jechuu jirti kan waan nama hedduu nama ajaa'ibu kanaafuu mee videoon kun maal akka ta'e ilaallee walitti adeemnu nu faana tura ብራንዱ እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው ኢትስ ሃይ ኳሊቲ ብራንድ ነው ወደዛ ከሄድሽ ወደ 2 ሚሊዮን ብር ሊገባ ይችላል ማለት ነው I guess it will be like 200 ምናምን ሺህ ብር ምናልባት 2000 ደርስ አይደርስ ስለዚህ በትንሽ በጀት የራሳችንን ቱፊታችንን በጠበቀ መልኩ እንደዚህ መዘነጥ ይቻላል እያልሽን
በጣም ታወጣ ሙሉ አውትፊቱ የዛሬው እንደዚህ ውብ ሆነች ለመገኘት መናገር አለብኝ ግን ጥሩ ነው። እርግጠኛውን አላውቀውም ግን ከ10,000 በላይ ነው። 10,000 በላይ በጣም በጥሩ ዋጋ ግን ደግሞ እንደዚህ ውብ ሆኖ መገኘት ይቻላል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ kana fakkaataa jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo uummata tokkonnaa viidiyoo kanarratti namoonni hedduu yaada kennanii jiru. Akkamitti guyyaa takkaaf jecha outfit yookiin gatii hangana bahu kana hanga baasanii harkata tokko osoo ittiin gargaaranii maal qaba namoonni jedhullee ni jiru. Namoonni hedduu yaada garnaa koomentiiwwan garaagaraa irra kennu argamu jechuudha. Isinillee waa isin dhagaame koomentii jala nu kaa jecha gara viidiyootti aanutti cinu. Viidiyoon keenyatti aanu walaloo ajaa'ibaa tokko manguddoo tokko dhiyeenya kana bahee ijoo dubbii yookiin namoonni hedduu yaada itti kennan ta'ee jira. Walalichi walaloo ajaa'ibaati. Waa'ee Jawaar faarsuu fi akkasumas waa'ee Oromiyaa kan wal qabateedha. Manguddoo kanarraa walaloo akkanaa kun dhiyaachuu isaa waan baay'ee nama gammachiisuu fi baay'ee nama bashannansiisudha. Walaloon kun meemaadha akka ta'e daawwannee walitti adeemnu nu faana tura. Hin bilbille waajjira laalchisutti ka waan jabaatte nurraa laaffisutti. Si bilbileessitu hin dhageenye moo bilbila keenyatu si hin geenye moo si kadhannee rabbi nu baasi ka'u. Haa kadhannu rabbii qabeenya qabu akka isaa namni jabeenya qabu tokko eeggale masaraan kiyya qabsoon abbaa qaba qabsaati. Barri addaa bara hiyyeessaati kada waliin sirki qilleensaati halkan deeman akka bineensaati. Oromiyaa biyya odaa gaaddisaa akka fedheen rabbi riskii nyaachisaa madaabaraan fidaa matoo daasisaa joohar nu galeera kan nu gammachiisu umurii isaallee rabbi nu waa tursiisu galmaan gammalee kan nama dhiisu garaaf dhugaa walqixa taateetti amma dhugaan bilisa baateetti warii dharaa muluun hin naateetti. Ajaa'ibaa turedha. Manguddoota akkanaa kanneen jajjabeessuun bakka jiranitti barbaadanii osoo waan sooshaal miidiyaa irra dhiyeessan ta'e namoonni yaadaa fi beekumsa guddaa qaba hawaasa keessa dhokatanii jiran hedduu jiru jechuudha. Kanaafuu walaloo kanaan bashannantanii jirtu inni abdii goonaa gara viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceenu dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e waa'ee ijaarsa masaraa mootummaa tiif karoorfamuun yookiin biituun masaraa mootummaa haaroo ijaaruuf akka karoora qabdu erga miidiyaa uummata dhiyeesseen booda ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Masaraa kanarratti akka isaan jedhan biiliyoona 49 irratti dhumachuu danda'a jechuudha. Masaraan kun ijaarsamee xumuramuudhaaf waggaa 10 kan fudhatu ta'ee naannawa hektaaraa hedduu kan fudhatuu fi akkasumas Finfinnee naannoo caakkaa paark jedhamutti kan ijaaramuu fi akkasumas naannawa san irratti namoota 10,000 lakkaa'aman buqqisuuf deema jechuudha. Kun sa'aatii kanatti yookiin yeroo biyyi waraanaan bututtee dinagdeen biyyattii unkuramikaa keessatti biyyi masaraa akkanaa ijaarsisuudhaaf karoora qabaachuus namoota hedduu biratti dhuguma komii uumuu danda'eera. Akkasumas ammoo namoonni hedduun bifa dallansuutiin waa'ee kanarra dubbachuu jiru. Ijaarsi kun akkuma biyyaatti laga abbaatti aanee piroojeektiiwwan biyyataa keessa jiran keessaa sadarkaa lammataa gatii olaanaa ta'een kan maddabame yookiin ramadameef keessaa sadarkaa lammataa irratti argamaa jechuudha. Laga abbaatti aanee sadarkaa lammataa irra jira jechuudha. Kana jechuun uummanni keenya laga abbaatiif jecha kaffaltii hangam kaffalaa akka ture waggaa meeqaa eegalamee meeqa akka xumuramu jiru hubachuun namaaf salphaadha jechuudha. Kun waan sirrii hin taane jennee yaadna. Kana malees uummanni naannawa san jiraatan 10,000 lakkaa'aman buqqa'uun isaanii waan ifa dubbatamee jirudha jechuudha. Dubbatamee jira miidiyaa isaanii irratti kan jiraatu jedhan uummanni naannawa san jiraatu mana diizaayinii isaa yookiin sadarkaa isaa eeggate qofa namni ijaarachuu danda'utu jiraata jechuudha. Naannawa masaraan kun itti ijaaramuu jiru. Kana jechuun mana tokko ijaarsisuudhaaf miiliyoonera ta'uu qabaata jechuudha. Mana diizaayinii isaa ijaarate jechuun guyyaa hadhaa kunnaas yeroo hadhaa kana akka itti ijaaramu miiliyoona hedduu baastee yoo ijaarrachuu dandeessee qofaadha. Kanaafuu uummata hedduu buqqisuudhaaf waan karoorfamee jirudha. I don't know maal jennee akka xumurru uummata hedduu buqqisuudhaaf waan karoorfamee jiru natti fakkaata. Wanti kanaafuu waan hanga silaatti wanti eegalamee jiru ni ijaarama ni hafaa wanti addaan beekamee jiru gara fuulduraatti waa irra gahamee jiraate isin biraan kan geenu ta'a. Viidiyoo itti aanutti haa ceenu. Viidiyoon keenya inni biraan mootu dhiyeenya kana akkuma beekamu waa'ee ajjeechaa Haanaa Muhammad wal qabatee ijoo sooshaal miidiyaa ta'ee jira. Namoonni hedduun yaada isaanii dhagahamee gaddi isaanii dhagahamee ibsachuu turaniin inni watillee yogguu isaaniitti isin biraan ga'uu baannus hadhaan tanamee hanga tokko yaada isaa irraa yookiin sooshaal miidiyaa irraa odeeffannoo waan funaannan isin biraan ga'uudhaaf dhufneerra.
maal fa'a akka ta'e jalqaba irratti hanan akkamiin akka duute namoonni hedduun yaada adda addaa qabanii kun ammootu hunduma keenyattuu gaafii ta'e jira gadda guddaadha gadda nu dhagaame yaa namni waggaa meeqa hawwee guyyaa cidhaa irratti akkasumas maatiin nama sanii dhaga'ee bakka qophii hedduu qopheeffamuuf jirutti guyyaa kana waan addunyaa kanarraa boqachuu hedduu waan nama gaddisiisu gaddoonni namaa cabsuudha asuma namuu gadda na dhagaame ibsachuun barbaada akkaataa micayyuutu itti duute namoota hedduun yaada adda addaatu dubbatama namni tokko tokko akka jedhanitti haanaan ka of ajjeestee erga finfinnee dhufaniin booda namtichi ishee fuudhuuf jedhee jaartii lammataatii fi ijoollee akka qabu itti himanii dhageessee ennaan of ajjeestee yookiin gamoo isa irraa of darbite kana jechuun guyyaa san dhageessee akka waa jechuudha kun wantichi sun ammoo dhugumaan dhugattu soba jechuudha anan namtichaan suni haadha irraatii fi ijoollee akka qabu osoo gara finfinnee dhufin duraayyuu dhaga'u maatiin ishee dubbatanii jiru jechuudha mee kanaafuu viidiyoo abbaa ishee yookiin viidiyoo waraabame tokko jira laalla walataa deebinu እኛ ስለ ሰርግ ስለምናምን የምናውቀው ነገር ከኔ ጋር የወጣችሁ ይሄው ወንድሜ ያለ እሱ ባለበት አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ነው አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ደግሞ የቤት ዕቃ ሊገዛ ነው ብላ ነው ከኛ ጋር ተሰናብታ የወጣችሁ ሌላ ተያይዞ ሲነሳ የነበረው በመጨረሻ ሰዓት ኪኖ አካባቢ ሲጀለይቶት ሃናን ከነገሰው እና አባፋት ሳንስ ካምቤ ከኒ ነምትቻን ሰኑ መድራዩ ሃዶራ ከቀቡ ፊጆል ያከቀቡ ወሰኑ ቢክቱ ስለሱ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም እሱ ባለትዳር እንደሆነ ያውቃሉ ጋኢለሶጂ ኢትራቹላ ሙርቴሳኒ ወንት ሰረት ወዳበን አሞቱ ሃንግስ አማቲ ወንት አደባፋሚ ጅሩ እንዳፉ ዱጋ ሃና ረቢ ሃባሱ ጀቻ አሱማን አሞ ጀጀቢና ኦፊ ኦፍሳ ማቲ እሺ ቲፋዊና እሺ አሙና መጂነታ haraaramuuf jechuu barbaanna isinillee yaada kana wal qabatee waan isin dhagamee jiraate koomentii jalaan nu barreessaa viidiyoon keenya inni dhumaa viidiyoo ajaa'ibaa yookiin bu'aarsoo tokko akkuma beekamu shororkeessaa fannoo jedhamu kana yeroo mootummaan biyyarraa balleessuudhaaf kabaa jiru kanatti uummanni tokko tokko fannoo shororkeessaa kana deeggaruudha yookiin fannoo wada 4 kiiloo jedhee namni deeggaruullee dhawamu isaan keessaa micoota laallee walitti deebinu ነፍጠኞቹ ቆምጬ ፋኖቹ ወደፊት ወደ 4 ኪሎ ወደፊት ወደ 4 ኪሎ አይ ወሬ እናገተሙት ወሬ hayyi kana waqtoota keenya obsaan hordoftanii viidiyoo keenya hamma dhumaatti waan dhufaa turtaniif galanni rabbiin irraa bakka isin jirtettis na qaqqabu jechuu barbaanna viidiyoo keenya like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nageenya rabbii guddaa isin faana turu iddoo nagaa tura